Magi. Bakka mageen. Nageenyu wanta kam baanam. Wallah. Ati haaraan fakkaata bakka kana. Asii gurbaan billaa haaraa miti. Alii ana biraan dhufe. Eenyu keenya simbira galee mana simbira galan kana beektu ati killee mana killee beektu. Beeku gurguruu kanaan beeka. Killee beektu. Beeku. Wallah. Ol seentu roobuma ni deema. Ini tengok wah saya waktu berbalik. Mana? Ada tokoh berbalik kita mana kita sana tidak ada ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma kuno ti ganda sana raja tingira. Mana sana raja tingira amma ikut bakar jo beda ganda tidak apa dalam itu ni. Bakar sana raja tingira, lah tidak tinggal kata. Mana saya kuno kalau ni mana agak sih ni. Bana में गंदी बना में अलिन तो कुछ हवाओं में वालेकुम सलाम कम हो जाएगा बेटा अलिन तो को अलिन मुझे ini mana jira yang तो को नहीं मुझे नहीं mana kille to ko magi baka magin nageenyu wanta kam baanam. wallah ati haaraan fakkaata bakka kana Asii gurbaan billaa haaraa miti. Alii ana biraan dhufe. Eenyu keenya ni simbira galee mana simbira galan kana beektu ati killee mana killee beektu. Beeku gurguruu kanaan beeka. Killee beektu. Beeku. Wallah. Ol seentu roobuma ni deema. Ini tengok wah saya waktu berbalik. Mana? Ada tokoh berbalik kita mana kilde sana tidak ada ni. Obama dia sana berbalik kita. Obama dia mana kilde juga ana ni nami saya berbalik tu. Enggak ada tu boleh rasa beran ufanjir ni si wah kalau mana jiru. Ada tu perga tu. Ayo itu mana magi Betul kan? Magi ni saya untuk ada kilde itu. Akaditi haja sabi ahli berbalik kita. Ada lah seperti macamnya kalau kita gandawan betu, mana kita jelas wan betu. Kalau gak alitina anta, dugaan tu kerja berbalik aja gitu je. Dugaan yang kita tidak boleh sih. Kami itu, kita mana asal aja jitan. Akaditi sani sembilan belas kemet. Ini maka. Beekadhu ani Abdallaan anjaani ani yoo qote isaa carraatis beekadhu deemuu yeroo fedhan deema amma isa biraan dhufe inni ammoo teenya maqaan ka'e ittiin muraaf Kamaalishaa siin jedhani maali haajaan barbaaddu osoo waan ta'e haajaan barbaadu fi haajaa silaasii kun antaana gurbaa santoo anaa soddaadha mageessu akkasitti amma intala nurraa kadhateeti haadhamatee intala tokko kenneefi amma immoo kan dhaga'utti oduu obboleettii kiyya kan irra guddootti dhuftee naan jedheen gadda akkasitti bana kuttee kan silaa ganda kana deddeemee gaafadhu akkasitti egaa dhiise intala sun dhiise amma kabraa fuusisuu deemeedhaan killeen sun intala kana jaalata gurbaa amma saayibasaa amma deeseen jedhu kana fuusisuu deemeedhaan. Magiin kun buleejjitee fuudhe. Gaala qaadhimateeti qaadhimaa matamee wajjin jiranii akkasitti isaa kenneen naan amma immoo intala san dhiiseeti inni kabraa fuusisuu deemechuu odeeffannoo waa dhageessee obboleettii hin gadda dhuftee asitti isaan qabdee gurbaa killee san walloltee killeen na dha'uu ga'e jettee natti mattee naa hoggaan dhufu mana isaaf waan beeku ifan gaafadhateetiin dhiisee sallee wanni hin barbaadu jiru gaa killee sanaa fi gurbaan sun wal biratti argachuun barbaade killee waa kana gandan beektu amma inni wanta qaadhuma dhiisee jechuudha. Intala dhiisee tamma intala biraa jala deddeemaa galee qaadhimaa ammatamee kaa wajjin jiraatan intaltii nama tokko naa turtu isa malee jaalala qabsiisee akkasii boo'inaan hin fennee fi gaafa dura. Amma kun rakkoon tasii jootee. Rakkoon kan intala obboleettii jaati waan gurbaan sun harakaata godhaadhaan ifanii harakaata mataan sana isaan agarsiisa jechuudha barbaadu jiraan. Intala yoo fedhe sabbaa fedhe kennuu hin danda'a garuu harakaatanii goggodhufanii mana isaatti fi gurbaa isaa basaa sana barachuun barbaade. Ani beekadhu isaan hin beeku sila fakkeenyaaf eegeen toltii isaa walliisan isaanuma beekaa akka gama wayyaatti immoo wanni biraa jiraatte akka obboleessi tokkotti sibiila ni dhaabbata. Ati wanti bira dhaabbattu osoo laabeetti ta'es wanti bira dhaabbattu mana isaanii san agarsiiftee ani isaan san gurbaan makillee san waan inni gurbaa kana bira qabee intala inni fuusisuu deemu san arguun barbaadan garuu dirqee obboleettii fuudhi waa'ee sin jedhu jedhe
Wanni barbaadu jiruuf intala kana na sodaadhaaf na kabajaadhaaf obboleessa kiyya qabachiisuudha jettee isaatti hanga kana taa'u jettu inni immoo san didee dhiisee anallee ka duraan natti dhufu na dhiisee duraan akka obboleessaatti na bira dhufa akka hiriyaatti na bira dhufa akka soddaatti na bira dhufa amma waan takka naatti hin dawwaluu karaa kanarra bahee naan hin jedhu. Ammoo waa isaan nama qayyaree akkana waan namni qayyaree kan irreen harakaatuma isaanii kan ilaalladheeti illee manatti galfatee jiru sanii gaafadhee itti agarsiisaadhaaf ni barbaadu jira. Garuu asirrummaa keessa jira sidhummaa san buqqaatu kan hin siin jira biyya kaanii. Kunimmoo hojii buqqaatanii ho'i garuu ammoo ni beektaa anjara isaan hin beeku isaan ammoo mageenis obboleettii biyya jaalatee kana jette magee kanaaf hilleedhaa saahiba hilleefa. Amma wal isaanii amma akka waan qilleensi mana galfateetii akka biraatti buusisa jedhanii akkasirraa dhorkee intala akka maraachanii intala harkatti maraachanii intala dhukkubsanuu yaadni isaanii istiin isaanii garuu intalli maraattu. Inni waan akkasii qabaatee gurbaan duraan gurbaa xabaayiidha gurbaa xabaayinatiidha ilaaleetiin gurbaa haala qabuudheetiin kenneetiin gurbaa sanii erga walitti deemuu qabanii gurbaan kun akkana goggolee ofiillee odeeffannoo kan dhaga'u manan taa'u jedhanii ijaartee dhiisee sa'aatii torba sa'aata beekaa irraa kan galaa bakka itti qaamee oolee bulee hin beekamu amala kana baafateedhanii gurbaan badaadha naan jedhan immoo ganatti badummaa isaa sana gubbuma isaa irraatetti isaa agarsiisa kana. Jechuun yoo rakkoon biraa jiraattu attooma gatteenya fudhatanii waan loltanis hin qabdu beekadhu. Ani manuma isaanii agarsiisan lolaa maarree qabu akkasuma qabadhee mana kiyya geeffate. Mana isaatu waan beektu mana killee sanaa waan beeku gurbaan kan inni taa'u mana gurbaa san nan beeka karaa meeqa nagee dhabe mana hin jiru jedhanii ollaanis erga mana lakkise tureera naan jedhanii akkasittiin saniitiin dhufe dhiiga manarraa ta'e bileessitti jira hin darare. Dhiibatti jettanii fakkaatan qaban. Rakkoon qabee maal fedhadhiisa waayinuu sanii miti waanuma rakkoo keessaa beekadhu hunduraa ulaa ittise. Akkasii rakkoon keenyaaf hin jedhin siida walee citee yeroo horditee mana kana isaan kana natti hin taa siisin dawwala akkasitti lakkoofsa kee fudhadheetiin deemaa rakkoo qabu. Yoon ati obboleessuma gurbaa masaa bakkeetti kana bira jirtu kana ittiin fedhin aliidhaan gurbaan akkana jettuma jibbisuutumatti ittiin dhumte mana isaanii sutu akkuma nama dhaquutti baruudhaaf isaanii waliin baruudhaaf jedhuutti gaafatteeti barsa lakkoofsa kee meeqa. Waliin lakkoofsa kee kana fudhadhee obboleessa kiyyaa silaa osoo kan dhufe sanii isaanii wal argee jiraadheeti wanni ta'e ta'eera anis waan isaan ta'an isaan agarsiiseera. Amma immoo atis mana kana keessa waan hin beekne mana qullaa waan jettuuf akka dhuferraa miira kalaasii jallansuusan dhiiseetiin si wajjin haasa'u jira beektaa. Amma wanni isin jedhu wanni lakkoofsa kee fudhadhe iccitii waan jiru natti hin ta'a waan feete waan ati xalabate guutuuse anasii godhatamaa. Saniif ati jalama buuteetii mana isaan jiranuu fi akkaataa isaan wajjin deemaa kana akka hiriyummaatti wajjin baratteeti naa hin taate anasii jindawala. Ani immoo beekadhu yoo miidhama qabaatte akka nama tokkotti sun gargaara yookaan fakkeenyaaf yoo yaada waan gartee isaan waan biraa si yaadu jiraata akka nama obboleessa tokkotti sibiila hin dhaabbatan. Sibiila maaliif duruu jalqaba waan amma fakkeenyaaf isaan sallee hin beeku sallee hin beeku ati isaan maal na dhufte osoo fakkeenyaaf maallaqaa waan siin gargaara osoo jechuun ta'e ani nama obboleessa tokko bira dhaabbata. Yoo fakkeenyaaf akka nama gartee yoo isaan waan biraa sirra yaadan dubbisan keessa uwwanne nama si hojii dhaabbatu irraa tokko beekatu. Galatoon nama keessaa waan guddummaa isaan keessa naate nama guddummaa isaanii wajjin dubbachuu osoo hin taane ati wanni itti naa ta'uu qabdu ati amma qorummaattis akka namummaatti wanni ati naa ta'uu qabdu ati manuma isaan jiran mana jireenyaan jettee naa himuuti bakka isaan jiran kana kunoo manni sun akkanaati kotteetti tumatti na yaamu. Surrakkoon qabu anammoo akka biyyatti tokkotti na bareedu fakkeenyaaf atillee naa duwwaltee yoon isaan sanillee arge akka nama tokkotti walitti qabnee manguddummaa dubbannee irraa kana waa hundarraa akka manguddummaa barbaadan fakkaanne isaan san manguddummaa isaanii wajjin dubbachuuf waan hin feeneeti ani isaan wal quunnamnaan akkan isa gurbaa manatti galfate saniiti gurbaa kana deemee akkana ta'e kana akkam godhanatu beekasan. Laalamuun yaadii keessa jirta jinaasima. Aadeen malis argamsiisa aadeen dhiise. Amma tasgabbaate fakkeenyaaf amma isaan kana jechuun wanni immoo si godhamu wanni fakkeenyaaf harkaan walitti buutaniis uumaa bada malee waan biraatu kan jiru. Samboo darallee manguddummaa dhufa malee waan takkallee waan dhufaan jirtu. Erga walitti buutanii waan tokko gochuu hojjetee iddoo keessatti.
erga amma fakkeenyaaf aarii kanaan walitti buutanii duraanis wal lola qabtanii wal loltanii wal uleessu jirtan. Amma egaa walitti dhuftanii walitti buutanii sanboodallee manguddummaa jira. Wanni beekallee taate duubara manguddummaa jira beekatu. Kanaaf jecha ani fakkeenyaaf maaliif tokkoffaa isiisan keessa yoo fakkeenyaaf akka nama tokkootti keessa yeroo bu'e akka manguddummaattis abbaa miidhamee kanas addaan beeka. Eegalee atillee gama jiruun si gargaaruun ta'a yoo miidhaa qabaattees jechuudha. Yommuu fakkeenyaaf isaanis gara isaaniitii yookaan miidhamanii yookaan waa ta'an achi itti beekadhu waan hin barbaadudha jira jechuudha. Amma miila aarii kanaan yogguu karaa buutee isaan barbaacha osoo arkee jechuudha. Tasgabbeesseetiin bakka takkatti walitti si jaama malee akka nama tokkootti namaa jaammadee isinitti dhufuta malee ani beekadhu fakkeenyaaf namaa wal miidhuu gara namni danda'u beekadhu isaanillee yoo miidhaa ta'e jiraatan akka nama tokkootti si wajjin yookaan manguddummaa hojjetanillee akka nama tokko si wajjin hin dhaabbatu. Sigalee yoo immoo fakkeenyaaf manguddummaa isaanii fudhatanii waan hundaa fudhatan akka namaatti waan jiru laallee addaan murmaan isin jira. Galatoomni yaadni fi bareedaadha. Akka isaan dhaabbannaa isaanii saniitiif wantoonni ani waan intala dhiisa sanirraa oolan inni bakka inni obboleettii kiyya kaan guddoo nutti kana gaafannaan bara. Waan tokko gochuun dandeessu waan tokko nan gootu. Manguddoo dhuftee Manguddoo obboleettii kiyya guddoo dhuftee akka gaafattee